Harka fuune hordoftoota masaarsituu jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taataniin hordoftanis guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa oduuwwan gaddisiisaa 3 ta'e qabadhee dhufee jira jechuudha. Hanga xumuraatitti yoo na waliin turtan kan nageessan ta'a, turtiin keessan na waliin haa ta'u isiniin jecha. Egaa akkuma jalqabe irratti viidiyoo hedduu nama gaddisiisuu fi baay'ee namatti dhagahamuudha jechuudha. Egaa obboleessa keenya haala kanaan yeroo isaan tuman viidiyoo waraabaa ni jechuudha gadi lakkisanii turani. Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Dhalli namaa yeroo bineensa ta'e yeroo bineensi waliif yaadu irratti dhalli namaa yommuu bineensa walitti ta'u baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ani warrootumti dhaabbatanii akkasitti isa rukutan sun namarraa uumamammoo dhagaarraa uumamammoo mukarraa uumamammoo bineensarraa uumaman kan jedhuyyuu baay'ee tokko gaafii natti ta'a jechuudha. Namni namarraa uumame tokko namni nama ta'e tokko gaafa dhala namaatitti deebi'ee akkatti namatti taphatu baay'ee tokko ulfaata amanuudhaaf illee jechuudha. Namni sodaan rabbii keessa isaa jiru boru maalan ta'a jedhee namni yaadu hojii akkanaa namarratti hin raawwatu. Kuni nama malee seexana nama osoo hin taane seexana malee jechuudha. Maalis qabanneeti deemna? Galaan nuti boruuf guduunfachaa jirru kana dhugaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Jireenyi gubbaa tanaa jireenya sobaati. Hangam akka jiraannu hin beeknu. Yoom akka asirraa deemnu hin beeknu. Garuu hojii har'a hojjechaa jirru kanatti hojii har'a hojjechaa jiran kanatti itti gaafatamna jedhanii dhuguma yaadanii hin beekan natti hin fakkaatu ana jechuudha. Jiraachuu isaaniitiin malee. Jireenya gubbaa tanaa jireenya sobaa. Boru garuu hojii har'a hojjetan kanatti kan itti gaafataman ta'a jechuudha. Namni kamiyyuu gaariis hojjetu badaas hojjetu akka hojii isaatitti kan itti gaafatamudha. Jireenya sobaa tanaaf dhala namaa irratti hanga kana hunda miidhaa taasisu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko namatti dhagahama isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haala kanaan nama rukutuun gaafa waan hundi xiqqoon ishii qaama keenya tuqe hangam akka nutti dhagahamu. Maaf ofirraa kaasniyyuu namni ofirraa kaasiyyuu gaafa yaadu baay'ee tokko ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif akka garaa akkasitti namni walitti jabaate bichaan waaqayyoo naa beeku. Bara akkamii keessas akka jirru namni maaliif akka akkasitti walirratti ka'e. Hanga ammaatitti dhugaa umurii kana keessatti wanti hin argin hin jiru jechuudha. Namoonni kana qofa osoo hin taane kan akkasitti asaqayyaan namoota hedduutu jira. Akkuma yaadatamu tanaan durallee ji'a tokkooyyuu hin guutu mucaan suni tiktokarraa miidiyaa garaagaraa irra deemaa ture. Osuma haala saniin asaqayyaan uleedhaan osuma tuman gurri isaa irraa citee lubbuu mucaa sanii baate jechuudha. Miidhaa qaama kaanii dhiisee jechuudha. Osoo dhiigni isaa akka bishaanitti lafa yaa'u. Dhugaa jireenyi nama jibbisiisa bara kana keessa jechuudha. Nama ta'ee uumamuu kiyyaan jibbeen. Maaliif akka namoonni akkasitti garaa jabinna akkasii qabaatan lubbuu waaqayyoon uumte guyyaa rabbiin jedhe isheenuu ni baati. Hangasiif maaf walitti muddamnu maaliif gara jabeenya akkanaatis. Innaa bichaa wanti hin jedhu hin jiru waaqayyoon kan hojii isaaniif haa kennu. Baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko nama gaddisiisa isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Viidiyoo kananna dhalli namaa kana hunda garaa walitti jabaachuun dubbii nama dhabsiisa jechuudha. Boruuf akka maal qopheeffanne boru karaa rabbii fuulduratti itti gaafatamnaa jennee yaadnee hin beeknaaf hin beeknu baay'ee gaafii natti ta'a. Hojii har'a hojjenne kana boru kan itti gaafatamnu ta'a. Uumaa isaanii osoo sodaan rabbii xiqquma ishee keessa jiraate har'a mucaa kanarratti waan akkanaan raawwatan ture. Osuma xiqquma ishee jechuudha.
Bicha waaqayyoon jaalala nuuf haa kennu jedha wantan jedhuun qabu kan biraa. Innaa isaaniifis rabbiin kan hojii isaanii kan harka isaanii isaaniif haa deebisu. Isiniin jechuu jaaladha. Egaa gara viidiyoo koo lammaffaatti hoggaan isin dabarsu. Taateen kun viidiyoo footoo asirratti argaa jirtan kana. Taateen kun biyya Afrikaa keessatti wanta ta'amedha jechuudha. Kan suuraa asirratti argaa jirtanii. Taateen kun biyya Afrikaa keessatti yoo ta'u, namni kun birrii liqeeffatee yookiin ganzaba namarraa fudhateetu osoo birrii kana hin deebisin lubbuun nama kanaa dabarte jechuudha. Osoo birrii liqii namaa san hin deebisini. Guyyaa awwaalcha isaa birrii inni namarraa fuudhe san liqii san nama isarraa deebisu waan hin qabneef namoonni birrii isaaf kennan yookiin wanta isa biraa qaban san waa isaa kennanii isa biraa qaban osoo hin deebisin lubbuun isaa dabarte san guyyaa awwaalcha isaa jechuudha. Taraa itti darbanii reeffa isaa rukutaa turan jechuudha. Bakka inni du'etti. Baay'ee tokko nama ajaa'iba isa dhugaa dubbachuudhaaf. Taraa akkuma ganzaba irraa maallaqa irraa qabaniin akkuma wanta guddaa irraa qabaniin akkasumatti tumaa turan jechuudha. Kan xiqqaa irraa qabus akkasumatti. Kan rabbi raaffiseefis immoo hin dhiisa jechuudha. Dhugaa viidiyoo isaa argee baay'ee tokkoon gadde. Yeroo akkanaa kana keessadha kan jirru ta'ee fi aadaa biyya sanii ta'ellee hin beeku garuu baay'ee tokkoon ajaa'iba viidiyoon kunis jechuudha. Nama karaa rabbii deeme tokko biyaansi rabbiin siif haa dhiisu jedhaniini bira darbuun illee ni danda'ama. Kan rabbiittu caala. Nutis boru maal akka taanee deemnu hin beeknu waan ta'eef. Garuu baay'ee tokko na gaddisiisellee baay'ee tokko na ajaa'ibillee jechuudha. Tarii aadaa biyyaa ta'uu danda'a hin beekamu. Ta'eeyyuu immoo akka nama tokkootitti osoo ana ta'ee rabbi siif haa araaramu jedheen hin dhiisa malee gocha akkasii nan godha jedhee hin yaadus hin godhus jechuudha. Kan rabbiittu caala. Maaliif nutis bor maal akka taanu hin beeknu. Of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Innaa baay'ee nama gaddisiisa. Gara viidiyoo koo itti aanutti yoon isin dabarsu viidiyoon kun biyya Hindii keessa dubartiin kun zafaanyii beekamtuu turte yookiin muuziqanyaa beekamtuu turte. Dubartiin kun yeroo ulfooftee ulfa garaadhaa qabdu cheek gootutti mana yaalaa deemtutti waan lamatu garaa ishee keessa ture jechuudha. Waan lamatu garaa ishee keessa ture waan baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko rifadheeni jechuudha. Baay'ee tokkollee nama gaddisiisa. Baay'ee tokkollee ulfaata. Yeroo jalqabaatiif ani waan akkana kana arguu kiyya miidiyaa isaanii irratti baay'ee dubbachaati kan jirani. Namoonni baay'een illee Itoophiyaamti keenyayyuu namoonni irraa dubbachaa jiran namoota hedduutu jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati isa dhugaa dubbachuudhaaf. Innis maalidha jettanii bisma'aan boolus kabdaal bichaanna. In ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuun dubbachumaaf iyyuu natti ulfaate jechuudha. Wanti garaa ishee keessa ture waan lamaadha. Tokko daa'ima yoo ta'u inni biroo garaa ishee keessatti kan argame bofa ture jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Bofatu garaa ishee keessa ture dubartii kana jechuudha. Waa lama ulfoofte garaa ishee keessatti. Barra kana keessatti wanti nuti argaa jirru argineeyyuu amanuudhaaf baay'ee ulfaata. Dhageenyee dhugaadha jechuudhaaf iyyuu dhugaadha moo soba jennee adda baafachuudhaaf iyyuu baay'ee tokko ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo yaalamtutti yeroo mana yaalaa deemtee isheen ilaalamtutti waan akkasiitu ture jechuudha. Gin akka tasaa dubartiin kun lubbuun ishee darbee jira. Akkas irratti barreessanii jiran jechuudha. Baay'ee hafarsaa jiranii miidiyaa isaanii irratti. Ijoollumti keenya illee Itoophiyaawwan baay'ee kan irraa dubbachaa jiran jechuudha. Kanaadha hojiin yaa'u maalis hin ulfaata. Baay'ee tokkos ana ajaa'iba jechuudha. Egaa biyya san keessatti tanaan durallee wanti addaa wanti ajaa'ibaa ta'eetidha kan ture jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kana jechuun hojii waaqayyooti.
Waaqayyoon immoo dogongoree hin beeku, waan godheef qaba. Tarii namni irraa baratuuf ta'a. Namatu dogongora malee Rabbiin hin dogongoru jechuudha. Waan raawwateef isatu beeka jechuudha. Dubartiin kunis tanan dura argitan jedheen yaada. Qaama olitti yookiin mudhiidhaa olitti nama turte. Mudhiidhaa gaditti garuu maal jechuun nama rakkisa dubbachuudhaaf jecha nama dhabsiisa jechuudha. Mudhiidhaa gaditti qaama insasaa yookiin akka harree jechuudha. Waan akkasiitti ture baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Biyyoota biroo keessatti illee wantoonni adda addaa wantoonni dhagahame hin beekne argaatidha kan jiru. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Cubbuun keenya baay'atee ta'a. Waaqayyoon namni ittiin haa baratuudhaaf ta'a. Waan kana kan argaatii jiru. Bichaa Waaqayyoon akka badiif balleessaa keenya osoo irni nurra hin ilaalin Waaqayyoon dhiifama nuuf haa godhu. Yeroo ammaa kana keessatti namni namarratti ka'ee waan namaa hojjechuudhaan kan namaaf gaarii yaadu hin jiru. Biyya keenya keessattis ta'ee biyya kam keessattuu namni maaliif akka ilaalcha gaarii waliif hin qabaanne hin beeku. Bicha Waaqayyo waan hundaafuyyuu dhiifama nuuf haa godhu. Egaa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana